sii kan rifeensa muru. Ilaa rifeensatti kana shallaqqu na raafiti qarabbii na hoosiftee jarri manaa tokko si daggala kee gurrattee dhuftee naan jetti gizee danuu. Gizee danuu daggala kee gurrattee dhufteetti shallaqqu na raafiti mee si wal na fakkeesse laa akka kee kan. Mataa guddatee. Mataa miti. Mataatti hin bu'in mataa miti. Kun areeda kana na raafite laa. Areeda? Gaaraa goda isaa xap godhi na raafite. Isum asii kaaftee. Masa mana cuma kana. Mataa miti mataatti hin bu'in. Jara manaata zaana gootiin. Areeda kee daggala kee fudhattee dhuftee naan jetti gizee danuu shallaqqu godhi fixa laa bakka kana. Daggala? Si wal na fakkeessi ijoollummaa kana maal boda gaddarsi kun maal kotoota kun maal fayyadatti. Xap. Jira manaatiin mul'atanii tuni gaata nama jira gammachiisudha. Akka itti Oromoon sabbaan gaafa cabse Oromoon maal godha jedhan. Situ daggala jedhee naan isinis daggala goote hammaati. Ajjajaadha manaa keetii guutuu jechaa ajjajaa ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam faalleessuu dhufte. Lakkii faalleessuu miti yaan. Faalleessuu osoo hin taane isiin kana qofa na raafetiin jedhe malee faalleessuun daggalachuuf itti daggala miti mareedachuu gooti. Maal gooti amma lafti bal'aadha waati manaa kee bakka biraan fayyadamtu maa inni kanarraa gassi qeedee lafta guyyaa bal'aadha. Maali gaa qaayidaa jiraamu fuula laa inni nama gammadu. Akka gootu amma wanti godhamu qabu isa kanatti bu'ee sis rabbii walti humbuusu hanqayii kan koo shari'a rabbii amma danda'ame nyaata qoonqoo jedhee shari'a rabbii faalleessu. Isi garuu ni namoota hambifta laa si kana mootti hin buutu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maa jedhan beektaa? Hadiisa Umar ibn Khattab waliin sigeessatti maal jedhani? Juzu shawaariba jedhan. Wa'fullihaa wa khaaliful majuusaa. Maal jechuun? Siiku gabaabumatti hariina gargaareedha. Boh maal si gargaara? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maa jedhan beektaa? Hareeda sii kana gabaabsaa. Isi yeroo namni waa dhugu nama wajjin dhudhu kana shawaariba jedhan. Isinan dheereffadhu. Isa kana immoo dhiiressaa gadhiisaa. Maal nu faalleessaa jedhan? Majuusaadhaan wal faalleessaa jedhan. Ammas maal gabaabumatti maal taate beektaa? Majuusaadhaan wal lafa keessii jedhaan. Si galee majuusaa firqaa majuusaa ta'e. Kanaafuu jechuudha. Haadha manaa gammachiisu jettee shari'aa rabbiitti buutee akka itti wadhabdu hin barbaadu. Biddeenii goona taafu. Maal goona beektaa? Saqiitii kana. Ittu fakkii saartaa. Adisi. Adiisa jettee garuu. Hadiisa. Hadiisa Nabi Muhammad alayhi salaam. Yeroo ammaa maal ni beektaa? Nabi Muhammad hin jaallanne warri hareedha boqqolloo waa diifatteessa deemu. Jaallanne miti jedhama. Maal? Karaa gabaabaa majuusaa taane jechuudha. Sigala? Maan akka jara kaan hin bareedee jedhee kana fixeerra keessoo guddifadhaafanii yoo silaa. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Gabaabaa si galee wanti hin jedhe si galan tokko. Naa galeera. Firqaa majuusaan ta'inidhi. Ishii. Isa kana akkas godheen birrii kana taa'u. Gaafa mataan kun ga'e si kana immoo. Si kana immoo si kana si gabaabsa. Siree fadhi si kana. Akkas malee isa kanatti hin bu'amu ishii. Har'a booda haadha manaa. Bagan dhufe bu'aa danuun baradhe. Maan gizee danuu muraan waan kan. Laa. Rabbiin si haa eegu. Laa ilaaha illallah. Ataa ittiin bu'in ishii. Inshaallah bakka ittiin bu'u. Ittiin bu'u heddii majuusaa fakkaachuu ta'e ittiin bu'u. Nan dhiisa bakka. Jazaa rabbi siif kaffale. Waa hedduu na barsiifte maqaan keessanoo. Abdallaa. Ankoo immoo Abdul Jabbaariin jedhama. Rabbiin ajaja shari'aa nama guutuu jettee rabbi sallallahu alaihi wasallam. Amiin.